harka fuune daawwattoota kiyya kabajamoo arraas viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Har'ammoo waan isin qabadhee dhufe dogongora maatiin yeroo daa'ima isaanii guddisan dogongoran keessaa habbaa afur isiniif qabadheetiin dhufe. Mee dogongora afuran kana waliin laallaa hanga dhuma sagantaa teenyaan waliin turaan afeeraa teenya. Dogongorri maatiin yeroo daa'ima isaanii guddisan dogongoran keessaa tokkoof maal ni beektaa? Dhaggeeffachuu dhabu tokkoffaan jechuudha. Daa'imni kun miira adda addaa qaba. Miira adda addaa kana hundinuu akkaataa itti himatan qaban. Akkuma umurii isaaniitiin jechuudha kan dubbachuu gahee dubbatee himataa kaanis boo'ichaan himataa gosa adda addaatiin himatan. Garuu immoo miira isaan ibsatan kana miira isaan sitti himatan kana ati maatii taatee yoo hubachuu fi dadhabdee jechuudha. Hogguun tarii beelayooti iyyuu jira taa'amma daa'imni kun. Sababa beelaatti jechuudha kan iyyuu danda'u ta'a. Ati immoo baalage maal boo'aa lubcaan kun jetteeti isa keessa gad dhoorkitaa jechuudha. Maaliif inni waa ibsachuu jira beeki. Garuu immoo rakkinni isaa maali jettee osoo dhaggeeffanne osoo hubanne. Isa kun maal ta'e baalageen kun maayyaa oola afaan irraa walitti qabachiisa kaayata jaartiinis jechuudha laala. Dura maaltu boochisu jira mucaan kun maal ta'e beelee boo'u jira moo dhukkubee boo'u jira moo maal ta'eeti moo rakkina biraati moo maal jetteeti dhaggeeffattee hubachuu fi qabda. Eegoo batteef booda hara furmaataa deemte jechuudha. Garuu immoo osoo hubanne yoo qabdee keessa gad dhoorkite yoo qabdee uleedhaan akka inni yaada isaa akkuma beekun ibsatu keessa gad dhoorkite mucaan kun gana sodaataa ta'ee guddataa jechuudha. Dogongora maatiin dogongoran keessaa tokko kunis yeroo daa'ima guddisan. Inni lammaffaadhaa boo'icha. Dogongora maatiin yeroo daa'ima guddistu keessa dogongortu lammaffaan boo'icha. Boo'ichi kun akkamii boo'ee waa hunda fudhataa jechuudha. Yoo waan kana fudhachuu barbaade ni boo'a. Alla mucaan kiyya boo'ee jettee kan ni taaf. Yoo waan nama harkatti argee ni boo'a. Alla mucaan kiyyaa boo'a kanaaf jette. Waan hundaa keessatti boo'ichaan yoo kan kan tuufte ganaa boo'icha kana maal isaa daa'imni kun mirga isaa bakka. Dimookiraasii isa biratti mirga waan tokko barachuu barbaannaan boo'eetuma fudhata. Waan tokko fudhachuu barbaannaan nama boo'ee nama fudhata jechuudha. Badee jira. Tasa keessummaan faasi dhuftee osoo keessummaa waas bira dhugu jirtu waan keessummaan dhugdu kana boo'ee faasi salphisuu danda'a. Tana waan ta'echa daa'imni yoo kan boo'u ta'e faallaa isaa deema. Yoo inni waan kana boo'ichaan fudhadhaa jee kasitti iyyuu ta'e faallaa isaa deemi ittiin kanneen waan sana. Ammoo booda erga inni raafate godhiif. Irra guddaan nama maali boonyaan dafanitti waan san kanneef alla mucaan kiyya boo'ee yaa'anii qabanii waan san kannaniifi ganaa mirga jeeti waan san mirgatti asseepti godhatee guddataa waan cufa boo'ichaan fudhataa jechuudha dimookiraasii jedha. Kunis dogongora maatiin yeroo daa'ima guddistu dogongortu keessa isa lammaffaati. Inni sadaffaan immoo safuu barsiisuu dhabu. Daa'ima safuu barsiisuu dhabu jechuudha. Ati daa'ima kee mana keetitti yoo safuu kan barsiisne ta'e waan kun qaanyiidha. Waan kun baalagummaa waan kun akkana jettee manatti yoo kan barsiisne ta'e daa'imni kee kun yeroo guddatee ala gabbees hawaasa keessatti waan safuu takka baratu hin jiru. Maaliif jennaan guddisni daa'ima manaa jalqaba. Mana keessatti yoo ati safuun barsiisin alatti safuu maal baratanii atuun barsiisne mana keessatti alattis akkuma fedhe namaan ja'a jechuudha. Akka fedhe wal arrabsaa afaan jechuun taane fa'aa ja'aa guddata jedhee keenya amma daa'ima tokko tokko hawaan afaan hin taaneef jecha silaan inni guddaan hin jenne hajoo jira. Kun sababni maali? Guddisarraa jechuudha. Dogongora maatiin yeroo daa'ima guddistu dogongortuu keessaa tokko jechuudha. Kanaaf waan kun qaanyi yoo inni jechaan taane si bira jee wash godhe afaan keessa akka miidhamnetti wash guruun numa jitu ijoollee gaggarafuun jechuudha. Jaalalan taatu beetee ijoollee badiirra guddisu jaalalan taatu. Inni afuraffaa fi kan dhumaa jechuudha dogoggora irraa eeguu. Dogoggora irraa eeguudha. Daa'imni tokko ugguu dogongoree waan kun dogongoraa jettee itti himu qabda. Maaliif jennaan waan kun badiidha jeeti ganaa irraa barachaa dhufa yeroo guddateellee jireenya isaatii fi bultii isaa keessatti gufuu ittiin ta'u. Yoo waan inni dogongoruu hunda ittuma dhiiste badii inni dogongoruu hunda ittuma dhiiste firii gootee jechuun waan inni balleessu hunda haa balleessu bakka waan mucaan kiyya nama nagayaati kanni waa balleessu mucaan kiyya waan akka hin balleessu fa'aa jettee morbitaaf. Ijoollee xiqqishoo waa balleessitu mucaan kiyya waan balleessu bar mucaan kiyya nama nagayaati ni balleessiti ijoolleen hundinuu ijoolleen hin balleessine hin jirtu. Ati immoo waan ilmoo ta'e taateef waan jaalattuuf mucaan kiyya hin balleessu jetta. Intoo waan kana yaamu jiru ni balleessiti daa'ima taate daa'imni waan akka hin beektu sammuu daa'imaati yaadde sammuun daa'imaa qulqulluu waan ta'echa humbatii hungaarii danbeessu ni balleessiti eegeessi waan takka balleessite ati immoo wash gootee waan humbatiidhaa barsiisuu qabda achi booda irraa dhaabbata. Yoo inni har'a ka'ee barraataa tokko siraa cabse baga cabse naa bitaa yoo jettu ta'e dogongora guddisuu jirta booda mucaan kun ifitti amantummaa qabu jechuudha responsibilitii hin qabu sodaa taatee guddataa walumaa. Maaliif jennaan waan kun badiidhaa gisee beeka ganaatti hin deebu waa gisee teetteen booda qarqara isaan hin boo humaan balleessu irraaf qabaa jechuudha. Garuu immoo waan inni balleessu hunda jettuma dhiyeessite. Ganda namaa liqoos araadaa namaa keessatti waa cabsa bakka hundatti suuta salphisaa deemaa jechuudha.
Kana kun dogongorri maatii yeroo daa'ima isaanii guddisan dogongoran kana faala tokko. Kanaaf akka daa'imni akkan taane waan cufaa'u seeraan guddisu. Takkaffaa yaada isaanii hubachuu qabdan. Lammaffaa booyanii waa fudhachuun akka mirgan ta'in barachuu qaban daa'imni. Sadaffaa safuu baruu qaban. Safuu waan kun qaanyidha baruu qabanii. Afuraffaa ammoo badii baruu qaban jechuudha. Waan kun badiidha. Waan kun yoo cabsanii cabaa dogongora baranii irraa deebi'uu danda'uu qaban. Kun kan ta'u guddisa maatiin mana keessatti ati guddisturraa jechuudha. Kanaaf daa'ima akkamiin guddisu jirta. Yoo inni booyaa fudhate alla booyattee kan nuuf jirta. Yoo inni afaan baalagee si biratti calitti yoo jirta. Yoo inni rakkinni adda addaa dhukkubee isa mudatee miira isaa sitti ibsate dhaggeeffachuuf jirta hubachuuf jirta. Yoo inni dogongore waan kun dogongora itti himu jirta. Isin warri maatii ilmaan qabdan yoo kana laalu jiraatan taate mi'a kana ifitti deebi'aa waan afuran kana dogongora afuran kana kan yeroo daa'imni guddatu maatiin dogongoran kana yoo kan qaban ta'e sirree isaan isin hin jaa. Ijoollee jaalachuun badiirratti dhiisuu miti. Ijoollee jaalachuun safuu cabsuu miti safuu barsiisuu. Ijoollee jaalachuun yaada isaanii hubachuu dhiisuu miti. Sigalee kanneen jaalalan ta'u badiirratti deeggaraa hin jaaladhaa waan ijaamu jiru. Osoo inni waa balleessuu agartee jaalaletti birokutuun hin ta'u. Balleessinaan balleesse gara fi ijoolleetii mi waa takka rakkoon qabu. Uleen hin miitu bara akkuma inni badiirraa deebi'u gooti malee. Kanaaf jaalalaa fi dogongora badii adda baafadha daa'imarratti daa'ima gidee jaalattiin jechuudha. Haala kamiin jaalachuu qaba haala kamiin guddifachuu qaba. Kan hin jaaladhaa fi seeraan guddifadhaa hin taatu bara. Yoo inni balleesses cal jettaa. Kana waan ta'eef akkamitti akka guddifachuu jirtu atuuni beektaa abbaan kan ilaalu jiru kan maatii qabu yoo ta'e akkamitti akka guddifachuu jirtu beektaa waan ta'eef kanaaf miira daa'imaa hubachuuf hin barbaachisaa hedduu keessaafuu hubannaa irratti keessaafuu daa'ima dhalaadhaa jechuudha. Hedduu hubannaa goruuf hin barbaachisaadha. Viidiyoon irraan tan qabadheesni dhufe kana fakkaata. Torban viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura isiniin jecha viidiyoon kiyya yoo kan isinitti tolu ta'e yaada qabdan komentii jalatti naaf kennaa. Sagantaa kana gaggeessaa kan isin waliin ture an Alii Muusaatii torban viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan na jiraadhaa isiniin jaa waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa teenya oluma.